Ashamaa kabajamtoota hordoftoota Fataa Tutorial Geography Freshmanii Chapterii 5ffaa The Climate of Ethiopia and the Horn of Africa. Chapterii 5ffaa kan jedhuun chapterii 5ffaa walitti deebineerra. Gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan chapterii 5ffaa akka isin wajjin nu gaafatanii turtanii chapterii 5ffaa kanuma waliin ilaallu ta'a jechuudha. Okay, chapteriin kun objectiviin isaa the upon completion of this chapter, the student will be able to distinguish between weather and climate. Garaagarummaa yookaan adda baasuu danda'u weezarii fi climate akkasumallee explanation of spatial temporal pattern and distribution of temperature and rainfall in Ethiopia. Akkasumallee analyze climate and its implication on biophysical and socio-economic aspect irratti inni qabu climate. Akkasumallee compare handle the cause and consequence and response of mechanism of climate change. Kan jedhu wantoota objectiviilee shanan kan adda baafachuu qabdu jechuudha. Gaafa chapteriin kun dhume chapteriin kun irratti xiyyeeffatu wantoota kan adda baasuuf jechuudha. Okay. Introduction irraa jalqabnee kan laallu yoo ta'e Ethiopia as a large country in the Horn of Africa is characterized by Itoophiyaan biyya baay'ee guddoo gaanfa Afrikaa keessaa biyya baay'ee guddooti. Wantoonni isiin baay'ee guddoo taateen ama wantoota kamiini it is a wide variety of altitudinal range. Altitudinal range isiitillee bal'aadha. Akkasumallee a diverse climatic condition. Akkasumallee haalli conditionii climateedha baay'ee garaagarummaa qabu iddoo iddootti diversidha jechuudha. Okay, Ethiopia is subject to large temporal. Itoophiyaan jechuun biyya temperature illeen subjectiin isaa guddaadha. Akkasumallee special variation qaba. Akkasumallee garaagarummaa special ta'e qaba jechuudha. In element of weather and climate. Elementii weather fi climate because sababni it is closeness to equator. Sababa biitti teenya jechuudha. Itoophiyaan equatoriitti sarara mudhii lafaatti dhiyoo taateef akkasumallee Indian Ocean dhiyoo taateef large temporal and special variation weather and climate irratti biyya qabdu jechuudha biyyi ta'e. The climate of Ethiopia climate in Ethiopia jechuudha mainly controlled irra caalaa jechuudha wanni inni control ta'uun akka inni to'atamuun yookaan immoo climate Ethiopia irratti irra caalaa wanti climate Ethiopia irra dhiibbaa godhu tokko seasonal migration of intertropical convergence zone akkasumallee associated atmospheric circulation akkasumallee complex topography of country wantoota lamaatu irra baay'ee control godhu. Innis intertropical convergence zone idhaabe akkasumallee topography biyyattii akkasumallee atmospheric circulation jirullee maal godhuu danda'a climate biyya keenya control godhuu danda'a jechuudha climate Itoophiyaa. Okay, wantoonni nuti beekuu qabnu gaafa chapterii kana ilaallu jechoonni kun baay'ee irra deddeebi'u keessaa weather and climate jechi jedhamu. Weather jechuun gabaabsinee hollaalataati average of condition jechuudha. Average jechuudha. Average condition atmospheriin which stay for a short period of time. Yeroo gabaabaadhaaf turu jechuudha. Yookaan haala qilleensaa yeroo gabaabaadhaaf turu jechuudha. Yeroo dheeraaf osoo hin ta'in yeroo gabaabaadhaaf turu. Guyyaa tokko lama yookaan sadii yookaan torbe tokko torbe lama yookaan ji'a tokkoof turu jechuudha. Yookaan climate jechuun ammoo average condition jechuudha. Average condition innillee of atmosphere tokko conditionii atmosphere tokko haala qilleensa tokko which is stay for long period of time. Inni kun ammoo short period dhaan kun ammoo long period jechuudha. Yeroo baay'eedhaaf kan turu jechuudha. Such as hangabiif decade yookaan waggaa 10 yookaan sanii ol kan turuutu climate jennaan. Haala jijjiiraminsa naannoo tokko irratti waggoota 10 haalli wal fakkaatan tokko jiraatu waa'ee climate jennee beekne. Weezeriin ammoo garuu jijjiirama qilleensaa guyyaarraan kaleessa roobiin yookaan qabbanaa yookaan har'a kan diilallaa yookaan qorrataa yookaan burqoo taate wantoonni jijjiiramu torbe yookaan ammoo ji'a kana yoo qorrataate ji'a kana yookaan ho'u taate jijjiiraminsa kana kan weezer jenna jechuudha. Climate ammoo waggoota 10 jijjiiraminsa qilleensaa garaagaraa waggoota 10 kan walitti qabame. Gaafa sammaal jennaan 10 ibsan ol wal qabu climate jennaan jechuudha. Climate is composite of daily weather jechuudha. Walitti qabamiinsa yookaan ammoo jijjiiraminsa qilleensa garaagaraa daily weather guyyaa guyyaadhaan jijjiiramu condition record for long period of time. Kan yeroo dheeraadhaaf wal qabame jechuudha. Kan jechuun fakkeenyaaf kan lakkoofsa biyya keenyaa 2018 jirra
bara 2000 irraa jalqabee hanga har'aatti jijjiiramiinsa qilleensaa jiru kan walan riikoordii takka immoo katabamee jiru yeroo har'aatti ibsinu climate jennaan jechuudha. Okay. Elements and control of weather and climate jira. Elementi akkasumallee control weather and climate wantu jiru. The most change in weather irra caalaa jechuun haalli qilleensa weatheriin kan jijjiiramu is a result of winds. Kana jechuun bu'aa yookaan immoo dhiibbaa buubbeetiin jechuudha. Winds jechuun immoo windii jechuun buubbeen jechuun is a large scale of horizontal motion of air. Kan isin maali iskeelni isii labbatti dhufte waan ta'eef horizontal motion of air keessa isin largest scale qabdu jechuudha. The climate of region haalli qilleensa takka climate takka maali jijjiiraminsa qilleensa naannoo tokko kan determine kan ibsamu climate naannoo kana jennee gaafa ibsinu wantoonni climate naannoo tokko akka ibsinu nu gargaaru keessaa yookaan immoo determine nu godhu maali yoo jenne the radiation akkasumallee distribution of radiation akkasuma kana jechuun qoqqoodamiinsa yookaan distribution radiation yookaan immoo temporal fluctuation of radiation. Kana jechuun jijjiiraminsa yookaan immoo yeroodhaaf jijjiiramu yookaan radiation yookaan callabbaa'insa jechuu kan jennuun sun jechuudha. Isa sanirraa kan dhufu wantoonni kun maal jennaani wantoota climate naannoo tokko determine godhu jechuudha. Okay. Elementiin weather and climate maal yoo jenne elementiin isaanii tokko temperature jennaan. Inni itti aanu perception and humidity elementii. Inni sadaffaadha winds and air pressure. Isaan kun elementii weather and climate. Garuu immoo control of weather and climate warra jennuun latitude yookaan immoo angle of the sun ifa aduu jechuudha. Bakka inni irra yookaan immoo land yookaan water distribution. Sadaffaarratti immoo winds and air pressure. Afuraffaarratti altitude yookaan mountain barriers. Shanaffaarratti ocean current kan jennu isaan shanan kun maali controls of weather and climate. Elementii sadii controls nammoo meeqa shanii jechuudha. Okay. The climate of any particular location. Climate jechuun iddoolee feetan yookaan location bakka feetan yoo fudhatan climate naannoo location tokko iddoo tokko on earth lafa tanarra jirtu jechuudha. Lafa tanarratti egaa location feetan yookaan immoo climate haala qilleensa naannoo sun jiru jechuudha. Is determined kan naannoo sun climate isaa climate naannoo sanii gaafa ibsinu jechuudha. Wantoonni nuti itti ibsinu climate naannoo sanii a combination of many interacting factors wantoota hedduu kan garagaraa kan wal qabateen ibsuu dandeenya. Fakkeenyaaf wantoota kan fakkeenyaaf latitude jechuudha. Latitude jechuun equator irraa sarara mudhii lafaatirraa naannoon sun hangamta akka fakkaatee jirti kan jedhullee akkasumallee elevation jechuudha. Hammam takka ol ka'iinsi lafa sanii hangamta akka kana jechuun lafti san iddoo nuti wanta goonu san lafa gatteessuudha moo lafa ol kaatuudha. Hammam takka sirrii galaanaatirraa gatteessu yookaan ol kaatu kan jiru. Akkasumallee nearby water lafti san lafa bishaaniitti dhiyaatu moo lafa bishaaniitti dhiyaatu. Akkasumallee ocean current akkasumallee sochii galaanaa yookaan immoo garboota galaana Indian Ocean Pacific Roorisi jennuun kanneen dhiyaatti moo hanga kanatti hin dhiyaattu yookaan immoo garba gurguddaa jiraame garba sanarraa hangamta akka fagoodha yookaan immoo topography haalli ta'umsa lafa sanii ta'u akkasumallee vegetation jechuun lafti sana immoo mukan qabdu moo mukan qabdi akkasumallee prevailing winds kana jechuun bubbeen isarraa bubbisaaf yookaan immoo kallattii bubbeen irraa bubbisu adda baafachuu qabnaatu. Wantoonni kunneen hundi walitti qabamanii lookeshinii iddoo nuti barbaanne yookaan immoo wantoo iddoo takka climate isaa yoo baruu barbaanne wantoonni kun climate naannoo sana adda baafannuuf nu gargaara jechuudha. Wantoonni kam latitude, elevation, nearby water, ocean current, topography, vegetation and prevailing winds. What is determine the variation in weather? What is determine wanto maaltu adda baasa variation jijjiiramu jechuudha. Variation jechuun weather if climate iddoo takkaatiif waqtii takka kana jechuun maaltu adda baasu. Hence this determining factor wantoonni adda baasu akka factoriitti yookaan ammoo variation kana determine nu godha akka factorii ilaallu maal jennaani control of weather yookaan and climate yookaan ammoo climatic controls. Warra jennuun kun maal jennaani maal jechuun kun variation of weather and climate between place and seasons jechuudha. Okay.
Controls of weather and climate yookaan immoo climate controls warra jennuun san warroota shanan sammee tokko tokkotti ilaallu. Okay, inni jalqaba irra jiru latitude jechuudha. Latitude jechuun maal jechuudha inni latitude distance of a location from equator. Kana jechuun locationin tokko iddoon tokko jechuudha. Taa'umsi iddoo tokko naannoo tokko jechuudha. Equator irraa hammam takka fagaattii kan jiru. Fakkeenyaaf lafti teenya geengoo dhennee uumamni lafaa geengoo dhennee sararri kana labbaa deemu kun amma sarara mudhii lafaa jennuuni. Sarara mudhii lafaa jennuun. Sarara mudhii lafaa jennuun equator kan jennuun kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Equator kan jennuun. Okay. Kana jechuun distaansii jechuun fageenya jechuun location kan yookaan climate sanii equator irraa qabu maal jennaan latitude jennaan. As you move further away from equator akkuma jechuun equator irraa achi fagaachaa deemnu yookaan immoo ol yookaan immoo gadi isaa ta'u yookaan immoo gadaa ta'u yookaan north hemisphere yookaan south hemisphere akkuma irraa fagaachaa deemnu toward of the poles jechuun poolii yookaan immoo poolisii iddoo kana qarqara moggaa gama olii kana yookaan immoo south hemisphere qarqara gama gadii kana jechuudha. Akkuma geenyu the solar in isolation received during the year. Solar isolation keenya maal jechuudha ifti adii yookaan ho'iinsi solar isolation waggaa keessa maal jechuudha xiqqaa arganna jechuudha. Lakkuma ol deemnuuni fakkeenya lakkuma karaa noorsii kana ol deemnuun solar insolation keenya maal gabbu'aa deema yookaan immoo lakkuma karaa saawuzii gad deemnuun gabbu'aa deemna akkuma equator irraa fagaachaa deemnu jechuudha. Akkasumallee temperature is become colder. Kana jechuun temperature illee maal jechuun qorraa deemaa jechuudha. Itoophiyaan latitudinal location ammoo garuu location latitude biyya keenya has bring on its temperature. Temperature ofishii takka ammoo temperature akkan harkattu godhe jechuudha. Maaliif equator baay'ee dhiyoo waan ta'aniif jechuudha biyyi teenya jechuudha. Latitudinal location of Ethiopia is the horn. Latitudinal location Itoophiyaa fi biyya gaanfa Afrikaa rizaaltiin isaa maal nu kenne kana sababa biyyi teenya jechuudha equatoritti yookaan immoo latitude equator dhiyoo jirtuuf yookaan immoo latitudinal location biyyi teenya argamummaa gaanfa Afrikaa argamuun isaa yookaan immoo distaansii equator irraa qabaachuun isaa kun kana jechuun equator dhiyaachuun jiraachuun isaa kun maal biyya keenya akka harkattu godhe high average temperature biyyi teenya akka harkattu akkasumallee high daily temperature akkasumallee small annual range of temperature akkasumallee no significant variation in length of day and the night between summer and winter akkasumallee guyyaa fi halkan hedduu adda fagaachuu dhabu yookaan guyyaan dheeratee halkan gabaabbachuu yookaan immoo guyyaan gabaabbatee halkan dheerachuu baay'ee guddaa ta'e akka hin jiraan yookaan immoo significant kan ta'e variation akkan uumamne godhee jiraachuu. Kanaafuu iddoota biraatti guyyaan dheeraa ta'e yeroonii fi halkan gabaabaa ta'u jiru yookaan immoo guyyaan sa'aatii meeqatee halkan immoo sa'aatii gabaabaa qofa ta'u jira jechuudha. Naannoo warra akkuma equator irraa fagaachaa deemanii jechuudha. Ifti aduu baay'ee xiqqaatu jiru. Kanaaf biyyi teenya yookaan immoo gaanfa Afrikaa equator dhiyoo waan jirtuuf significant variation day and night illee samarii gannaa fi bonatti illee hedduun jiru jechuudha. Okay. Inni lammaffaadha inclination of earth axis jechuudha. This earth rotation axis kan jechuun lafti jechuun gaafa aduun naannoo takkamoo sochii lafaa jechuun make an angle about angilii kamirra naannoo 66 takka 2 degree with the plane of its orbit around the sun. Kanarratti saanii orbitii kanarratti naannofti jechuudha lafti. About jechuudha yookaan immoo 23/1/2 degree from perpendicular to the elliptic plane. Plane kanarraa maal jechuudha elliptic plane irraa 23 tokko takka 2 perpendicular maal lafti axisiin isaa rotate godhe jechuudha. This inclination sochiin kun yookaan immoo adeemsi kun determine kan murteessu yookaan immoo kan dhiibbaa maal godhuu danda'a murtee maal godhuu danda'a waa dhiibbaa kamii uumuu danda'a. The location of tropic cancer akkasumas location of tropic Capricorn akkasumallee Arctic and Antarctic circle uumee jechuun locationota afran kan jechuudha. As the earth revolve around the sun akkuma lafti jechuun aduudhaan naannoftutti inclination yookaan immoo sochiin jechuun produce a change jijjiirama fide jechuudha. In the direction of the sun ray kana jechuun ifa aduu irratti illee dhiibbaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf yoo jechuun yoonii fi akkuma reefuutti lafti teenya geengoo deenne lafti teenya geengoo eegan eega kana kan equator taate lafaatu
amma fakkeenyaaf walakkaa kanarra aduun amma gubbaa kanarra akkanatti gadhiifte yookaan ammoo asirra 3 digirii miti akka kaartaa kaasaan jiru waan ta'eef bifa sanitti badha akka guloobii fudhadha aduun gubbaatti gad dhufa kanaafuu lafaatutu maal jechuudha amma aduu yoo sirree lafaatutu aduudhaan marsa jechuudha kanaafuu akkuma rooteet godhaa deemtuuni gaafa achu aduun lafti tun deemtee aduun bakka tanarra kan naannoo kana geessu taate directness of the sun rayin keenya maal ta'a which is turning cause of directness of the sun and the difference is the length and the day of the season kana jechuun akkasumallee guyyaa fi halkan yookaan waqtiilee jijjiirama jechuudha bakkuma aduun jirtu fakkeenyaaf noorzi hemisfeerii yookaan aduun jiraatu taate noorzi hemisfeerii aduu yoo jiraatu taate tempereecharri guddaan achi jira akkasumallee roobni illee ni hirkatanii kana jechuudha yookaan ammoo saawuz hemisfeerii yookaan ammoo ikweetar irraa kan bakka kana jira yoo taate iddoo saawuz hemisfeeriin jechuun siiziniin isaati deemlee naayiti walqixa ta'uu danda'a akkasumallee sizinii rooba gaarii argachuu danda'anii tempereechara gaarii ta'uu danda'a garuu immoo gaafa naannooftee cummallee noorzi deebitu aduun jechuun saawuziillee jijjiiramuu danda'a kanaafuu leengis of deendee sizinii akkasumallee daayirektiin saanummaan bakka inni jiru garaagarummaa uumuu danda'a jechuudha bakka aduun jirtu tempereecharri gaariin jira bokkaan illee jira akkasii jechuudha bakka kaan ammoo bakka aduun jirtu halkanii fi guyyaallee walqixa ta'uu danda'a tarii kanaafuu adummaan inclination uumamu kun produce change in the direction directness of the sun ray irratti jijjiirama produce godhaa jechuudha inclination lafti aduudhatti naannootu kun jechuudha okay equinox and solastic waan jedhamu jira jechuudha equinox kan jennuun gaafa jechuudha gaafa instant is the instant of time when sun strike the plane of earth equator gaafa jechuudha aduun jechuun yeroo gabaabaadhaaf noorzi ikweetarii irratti ikweetarii yookaan sarara walakkaarra dhufte jechuudha zaatii zoon equinox jennaan jechuudha kana jechuun gaafa yeroo gabaabaa qofa yeroo xiqqoodha instant time jechuun yeroo xiqqoodhaaf hedduu osoo hin ta'in aduun jechuun sarara mudhii lafaarra gaafa jechuun lafti naannooftee aduu gaafa sarara mudhii lafaarra gahu jechuudha during this passage yeroo kana jechuun the length of day and the night are equal iddoo hunda jechuun north hemisphere south hemisphere yookaan ammoo poolota jiru hundarratti guyyaa fi halkan maal jechuun walqixa jechuudha seasonal change ammoo ni uumame jechuudha kana jechuun garaagarummaan yookaan waqtiin kan jijjiiramu daylight and darkness perioding keenya yookaan ammoo daylight ifa guyyaatiif yookaan daylight and darkness kana jechuun ifa guyyaatiif halkan yookaan dukkanaa'uun periodii kana jechuun is caused sababa maaliitiif revolution of earth around its orbit lafti jechuun orbitii isiirra gaafa ishiin sababa naannooftuuf akkasumallee inclination of its axis from the plane of that orbit akkasumallee constant position yookaan ammoo parallelism of the axis axisii parallel irra waan sochootuuf wannoonni sadeen kun seasonal change uumuu danda'an eessarratti jechuun equinox irratti jechuun solastic irra osoo hin taane equinoxis appear kan mul'atu twice a year kana jechuun waggaatti ogulame jechuudha fakkeenyaaf lafti teenya ammallee deebisnee akaanu geengoodhaa inni bifa kanatti akka fudhanne kun ammoo equator jenna equator iddoo sararri jidduu kun equatorin gaafa jechuun fakkeenyaaf iddoo kanaan asiin amma southern hemisphere jedha iddoo kanaan ammoo garuu iddoo karaarraa olii kana amma northern hemisphere jennuun okay gaafa jechuun ifti aduu jechuun iddoo kanarra jirtu jechuudha gaafa iddoo kana yookaan ammoo iddoo kanarra jechuudha sarara mudhii lafaa iddoo kanarra dhufte jechuudha ifti aduu jechuun isaan lamaan kanarra dhufte gaafa sun equinox jennaan jechuudha kana jechuun gaafa kana jechuun fakkeenyaaf asiin akkana dhiftee aduu asiin zoortee waggattee jechuun asiin deebitee iddoo kanarra gisee geesse yeroo takka jechuudha amma zoortee izee bakka reefurraa kaata gisee deebilame jechuudha waggatta gumeeqa sana guyyaa fi halkan keenya walqixa ta'a twice a year jechuudha waggatti meeqa ogulame jechuudha waggatta ogulame jechuudha okay the vernal yookaan ammoo kana jechuun gaafa equinoxii fudhannu jechuudha spring equinoxii fi akkasumas autonomous equinox jennaan jechuudha kana jechuun vernal yookaan spring kan jennuun it is the day when a point of vertically of the sun rays across the equator and northward akkuma reefu isin jedhe gaafa jechuun aduun jechuun lafa iddoo kanarraa kaatee jechuudha karaa jechuun hemisfeera iddoo kanarraa kaatee karaa noorziitti akkana sochootu jechuudha karaa noorzii deemuuf deemtu jechuudha iddoo kana jechuudha gaafa san maal jennaan spring jennaan jechuudha iddoo kana gaafa jechuun vertikaalii sarreeyin karaa sanitti noorzii wardi deemu this is kun jechuun equinoxiin kun experience kun north hemisphere itti garagala jechuudha when sun exactly above equator irraa
gisee ol garagaltu jechuudha ifti aduu jechuudha achirraa gisee olee fooyyee jalqabdu jechuudha duumessi spread yeroo kana jechuudha guyyaa fi halkanillee maal jechuudha walqixa jechuudha Vernal Equinoxiin maarki kan jalqabu beginning spring seasoniin jalqabuu irratti gaafa san spring gaafa san maal jechuudha spring seasoniin maal jechuudha jalqabu jirti jechuudha kana jechuun guyyaa inni jalqabuu irraa eega guyyaa inni spring seasoniin jalqabu maarchi 21 jechuudha kana jechuun offset ta'a jechuudha gaafa san irraa spring eega maarchi 21 irratti jechuudha okay utumaan equinox kan jennu appear kan mul'atu to happen when a sun is across gaafa jechuu lafti jechuu lafti keenya naannooftee aduu irratti jechuu aduun karaa maalii shift gootu gaafa jechuu equator giving approximately equal length and equal length between day and night kana jechuun karaa saawuzii gisee shin saan akka equatorii qaxxaamuruuf dha jechuu gaafa aduun jechuu dhuftee equatorii qaxxaamuruuf deemtu yookaan walakkaarra jirtu gaafa ammallee akkasumallee akkuma springii day fi night illee walqixa jechuu iddoo kanatti kana jechuun akkuma reefu laallee jalqaba irratti gaafa iddoo kanarra asirraa akkan ol deemtee north hemisphere dheexee aduun jechuu north hemisphere hanga garagaltee ammallee sarara kanarra geessu jechuu kana jechuu utunuman jechuu kan jennuun jechuu equatorii iddoo kanarra jechuu kan iddoo kanarra geessee gara karaa saawuzii gad deemuuf fakkaatu jechuu gaafa san utunuman jennaan jechuu ani jechuun when it is upper when kun maal jedhee it is upper appear kan mul'atu happen kan mul'atu when the visible sun is move south jechuudha kana jechuun ifti aduu kan mul'atu karaa saawuzii gaafa isin garagaltu across of the water jechuudha sextile equator on 23 of September gaafa guyyaa 23 September 23 irratti jechuudha kan uumamu gaafa kana jechuudha it is a mark kan mul'atu autonomous seasoning jechuudha autonomous seasoning kan jennuun kun jechuudha gaafa inni jalqabu jechuudha kana jechuun gaafa inni jalqabu maal jennaani gaafa san autonomous seasoning yookaan ammoo equinoxii springii akkasumallee autonomous karaa southern hemisphere gaafa ishiin garagaltu jechuudha iddoo kana jechuudha sararoota moggaa lamaanii kan irratti jechuudha gaafa kun jechuudha equator kan jennuun jechuudha equinox kan jennuun iddoo kanaa fi iddoo kana jechuudha gaafa aduu naannooftee jechuudha asiin kanatti gaafa zoortu lafti aduudhaan zoortu ijeessan jechuudha ijeessanii wanni lamaan kun solstice jechuun immoo it is an event taatee when overhead sun is appear to across of the northern and southern point kana jechuun gaafa jechuun ifti aduu jechuun sarara mudhii lafaa kan reefu dubbanne sanirra yookaan immoo ol kutee walakkaara north hemisphere irra gaafa geessama fakkeenyaaf kuma reefu taakaafnu no hemisfeerota lama qabnenne north hemisphere fi asiin immoo north yoo inni asiin immoo south jennuun kun immoo sarara mudhii lafaa jennu gaafa aduun jechuun iddoo kanarraa dhuftee jechuun iddoo kanarra north hemisphere walakkaa isaarra geessu jechuun gaafa yookaan immoo south hemisphere gaafa dhufte walakkaa isaa gaafa masan maal jenna solstice jennaan jechuudha kana jechuun solstice jechuudha kana jechuun unequal gazee kana immoo unequal uumuu danda'a maaliif day and night jechuudha guyyaa fi halkan in the hemisphere baa yookaan hemisphere south yookaan immoo hemisphere north keessatti walqixa yookaan ammoo garaagarummaa uumuu danda'a jechuudha guyyaa fi galgala unequal garaagarummaan guyyaa dura dheerachuu danda'a yookaan ammoo halkan dheerachuu danda'a kanaafuu sababa san uumuu danda'a jechuudha both hemisphere kana keessatti during this event has either most or less sunlight of the year kana jechuun yookaan ammoo yoo ifti aduu jechuudha saawuzii kan jiraatu taate noorzi maal argatti less sunlight argatti yoo ammoo garuu ifti aduu saan angle of the sun yookaan ammoo ifti sun rain yookaan ifti aduu kanii fi north hemisphere kan jiru taate warri southern hemisphere maal less argatu jechuudha maal ifa aduu jechuudha okay inni ammoo solstice bakka lama qoodama summeridhaa fi winter solstice jennaan jechuudha solsticein summeridha on the June of 21 jechuudha gaafa juunii 21 irratti jalqaba jechuudha in the northern hemisphere kan irratti aduu walakkaa hemisphere north irra geessi iddoo kana jechuudha north hemisphere irra geessi gaafa guyyaa maarchii meeqa jechuudha 21 jechuudha maarchii 21 has a maximum tilt of toward of the sun gaafa jechuudha angling jechuudha tilt of toward of the sun gaafa jechuun ifti aduu baay'ee cimaa ta'e kan guddaa ta'e walakkaa maal noorzi irra geessu guyyaa 21ffaa kun the longest day of the light day of the experiencing the longest daylight of the year
guyyaa keessaa guyyaa baay'ee ifti aduu jechuun waggaa keessa collatti maal jechuun itti harkattu jechuun eessa noorzii hemisfeerii jechuun. It is astronomical first day of the summer. Akka astronomiitti first day of the summer jennaan eessatti noorzii hemisfeerii keessa jechuun. The sun is at this highest position. Ifti aduu jechuun yeroo kana jechuun positionii noorzii hemisfeerii keessa ishee olaanaa irra bakka olaanaa jira jechuun walakkaa irra dhufte jechuun aduun walakkaa lafa tanarra jirte jechuudha. In the noon day sky jennaan. Kanaafuu ifti aduulleen guyyaan kun ho'ee aduulleen gaafa san baay'ee cima yookaan ammoo ifa aduu brightness aduu guddaa argate jechuudha. Directly above gaafa kana jechuun gaafa March 21 kana 23 yookaan 23 degree tropic cancer irra jirte jechuudha aduun jechuudha yookaan tropic cancer irra geessee jirte jechuudha gaafa san northern hemisphere jechuudha iddoo kanarra walakkaa ishee irratti argamte jechuudha hemisphere north jechuudha. Samarii keessa jechuudha. Gaafa immoo garuu samarii fixee jechuudha samariidhaan dhumtee jechuudha akkanatti karaa noorzii saawuz hemisfeerii gad dhumnu jechuudha winter solstice jennaan. Gaafa wintarii immoo wintarii keessatti immoo garuu maximum southern inclination yookaan immoo attaining in the southern hemisphere keessa kan argamtu ifti aduu guddaan kan argamu gaafa December 22 jechuudha. Gaafa December 22 wantoota summer solstice keessatti argaman fakkeenyaaf immoo the longest day light in the year eessa dhaqa wintarii dhaqa. Akkasumallee highest position of noon day sky illee eessa dhufa wintarii keessa dhufa gaafa ifti aduu December 22 southern hemisphere dhufte jechuun naannofte jechuun. Kana jechuun gaafa ifti aduu jechuun maal wintarii jirtu. In this event gaafa kana jechuun sun is travel shortest and the longest causing a longest night and shortest daylight uumuu danda'a. Kana jechuun eessa keessatti north hemisphere keessatti jechuudha. Gaafa jechuun ifti aduu jechuun ifti aduu gaafa jechuun ifti aduu gaafa ifti aduu jechuun eessa jirtu southern hemisphere kana jira kan jirtu taate jechuudha. Gaafa north irra maaltu mama longest night halkan baay'ee jechuudha halkan baay'ee halkan ni dheerata akkasumallee guyyaan maal ta'a nin gabaabbataa jechuudha. Guyyaan ni maal jenneemma gaafa ifti aduu samarii ta'e gaafa ifti aduu samar solstice gaafa ifti aduu akkasumallee north hemisphere jiraate guyyaan maal jenna longest daylight garuu immoo gaafa ifti aduu kallattumaan deemtee gaafa sochootee dhuftee lafti naannooftee south hemisphere geessu faallaa kanaa maal jechuudha north hemisphere maal jechuudha guyyaan ni gabaabbataa halkan ni dheerata jechuudha. Gaafa immoo garuu wintarii gaafa immoo samarii irra jirtu jechuudha abduun faalloo akkuma kanaati jechuudha ammallee wintarii guyyaan ni gabaabbataa halkan ni dheerata jechuudha. Kanaafuu walii faalla jechuudha. Bakkuma aduun jirtu guyyaanis dheerata jechuudha. Kanaafuu immoo daylightiin maal shortest jechuudha. In northern hemisphere gaafa kana jechuudha occur when sun is directly overhead jechuudha. Gaafa kana kan uumamu jira. Northern hemisphere keessatti gaafa aduun jechuudha tropic capricorn jirtu jechuudha which is located at what degree 23 takra lammaffaa southern equator gaafa jirtu. Gaafa aduun degree tropic capricorn iddoo kana jechuudha south 23 degree walga 23 takra lammaffaa gaafa jirtu. Gaafa kana jechuudha northern hemisphere maal ta'a longest night and shortest daylight harkataa jechuudha. Akkasumallee gaafa 23 takra lammaffaa ifti aduu kanii fi north irra jiru taate warri saawuzii jechuun maal harkata shortest daylight fi akkasumallee longest maal jechuun night dha jechuun waluma faalla jechuun isaan lamaan. Okay, kanaafuu apparent phase unnoo altitude garagaraa irratti mul'atu bifa aduun dhiibbaa inni qabaatu picture kanarraa photo image kanarraa ilaaluu dandeessu photo kanarraa. Okay, inni sadaffaadha attitude jechuudha control of weather and climate keessa dhiibbaa kan uumuu danda'u attitude jechuudha. Attitude is a highest of location above sea level. Kana jechuun ol ka'iinsi lafti tokko iddoo takkarraa sirrii galaanaatirraa jechuudha qabdu jechuudha. Under normal condition haala normaalii keessatti is a general jechuudha akkuma waliigalaatti degrees in temperature. Kana jechuun temperature iddoo tokko ni qannasu with increasing elevation. Kana jechuun akkuma ol ka'iinsi lafaa jechuun normal condition keessatti akkuma ol ka'iinsi lafaa lafti tokko ol ka'aa sirrii galaanaatti lafti tokko ol ka'aa deemtuuni temperature illee maal jechuudha gad bu'aa deemu jechuudha. Akkasumallee akkuma temperature dabalaa deemuun elevation maal degrees ta'aa deemaa jechuudha faallaa olii jechuudha. Average rate at which temperature change. Kana jechuun averaging rating temperature tokko per unit of altitude change hidhati jiru maal jedha lapse rate. Lapse rate jechuun hanguma temperature jijjiiramu maali altitude faana jechuudha. Lapse rate immoo limit to lower layer irratti maal jechuudha limit jechuudha.
of the atmosphere, name it as what? Troposphere kan jennu jechuudha. The normal lapse rate kan jennu iddoo hundatti 6.5 degree Celsius per kilometer rise in what? Altitude. Gaafa altitude tokkotti jechuudha. Altitude lakkuma ol ka'aa deemu yookaan immoo gad bu'aa deemuun takka tuqaa 6.5 degree Celsius kan jijjiiramu yoo kan ta'u taate lapse rate maal jenna normal hedduun jijjiiramne jechuudha. Gaafa jechuudha ol ka'iinsi lafaa jechuudha ol kan lafti tokko ol kaatu yookaan kan gad bu'u taate jijjiiramisi tempereecharaa yookaan immoo lapse rate 6.5 degree Celsius qofa kan ta'u taate gaafa san maal jenna normal lapse rate jenna. Kana jechuun ni sun yookaan qabbanaa yookaan immoo normaaliidha jechuudha. Kan altitude keenya ol kaadha yookaan immoo altitude keenya gad bu'aa jennee waan tempereecharaa hojii dhiibbaa tempereecharaa qabu miti jechuudha. Lapse rateen bakka lama qoodama akkuma altitude keessa ilaalle dry adiabatic lapse rate and wet adiabatic lapse rate jennaan jechuudha. Wet adiabatic lapse rate jennaan jechuudha. Akkuma dry and wet ilaalle akkasumallee lapse rate inni sadaffaa environmental lapse rate yookaan immoo atmospheric lapse rate dha jechuudha. Okay. Mee tokko tokko naa laallu hunda isaa sadeen isaatu jechuudha. Dry adiabatic lapse rate fi akkasumallee wet adiabatic lapse rate and environmental lapse rate tokko tokko naa laallu mee. Okay, viidiyoon dheerachuu waan danda'uuf anammoo konseptii isaa afaan keenyaan isinitti himu. Konseptii isaa afaan keenyaan isinitti himu. Dry adiabatic lapse rate jechuun dursame the temperature change jijjiiramu temperature occurring in rising yookaan subsidizing air mass are not result of addition of heat to or withdrawal of heat from out sources but rather is a consequence of internal process of expansion. Kana jechuun ballachuu yookaan immoo contraction dhiphachuutiin uumamaa jira. Sababa keessoo pressure temperature jechuudha. Kana jechuun maal jennaan adiabatic temperature change jennaan. Amma yoo gabaabsinee kan laaluu turre afaan keenyaan dry adiabatic lapse rate jechuun saffisa ho'i qilleensaa gogaa yookaan immoo qilleensa bishaan of keessaa hin qabne jechuudha. Yeroo ol deemu ittiin qabbanaa'u yookaan immoo yeroo gabbuu ittiin maal ho'uudha jechuudha. Kana jechuun yeroo dry adiabatic lapse rate dubbannu qabxiilee armaan gadii kana hubachuun barbaachisaadha. Innis adiabatic jechuun kan jedhu yookaan rising yookaan immoo subsidizing waan jennu kan yookaan immoo sinking kan jennu. Adiabatic jechuun karaa biraatiin jechuun jijjiirama ho'a qilleensaa ho'a keessaa jechuudha. Jijjiirama ho'a keessaa fi alaa osoo hin dhufin jijjiiramni ho'a keessaa fi alaan osoo hin dhufin dhiibbaa yookaan immoo pireejarii qilleensa qofa irratti hundaa'uun ho'i dabaluu yookaan immoo hir'achuu isaati jechuudha. Ol ka'iinsa yookaan immoo rising kan jennuun immoo yeroo qilleensi lafa irraa gara gubbaatti ol adeemu dhiibbaan qilleensaa waan hir'atuuf yookaan jechuun gaafa jechuudha altitude lafaa jechuudha lafti jechuudha iddoo takkarraa haruma samii keessa yookaan immoo altitude isaa hara samaayitti ol siqaa deemuun qilleensi dhiibbaan isaa gad xiqqaachaa deema. Maaliif qilleensi ballachaa waan deemu kanaaf qilleensichi ni ballata yookaan immoo expand ta'a jechuudha. Kanaafuu maal jennaan expansion jennaan gosan jechuudha. Maal jennaan expansion jennaan jechuudha. Kana jechuun akkuma altitude jechuudha ol adeemuun jechuudha. Gaafa altitude lafaa tokko ol adeemuun jechuudha qilleensi illee pireejeriin qilleensaatillee maal ta'a jechuudha ballachaa qilleensi dhiibbaan isaatillee ballachaa deema. Kana yeroo kana immoo garuu kun immoo akka qabbanaa'u taasisa jechuudha. Qilleensi naannoo tokko jechuudha dry gubbaan tokko lakka altitude isaa gad bu'aa ta'een contract walitti altitude lafa keessa gad bu'aa ta'e lafti takka lafa dhooqaa taate lafa gad bu'uu taatee deemtu qilleensi illee dhiibbaan isaa guddataa ta'e maal ho'isaa jechuudha. Lakkuma immoo garuu altitude lafaa jechuudha lafarraa karaa samaayitti ol deemnu jechuudha. Altitude isaa maal ta'a raise gaafa ta'e guddataa deemu gaafa san maal qilleensichi ho'i qannasaa deemu yookaan immoo qabbanti isaa qilleensichi qabbanaa wanti
qilleensa akka qabbanaa'u taasisaa jechuudha. Gaafa immoo garuu subsidizing kan jennuun jechuudha asitti yookaan subsidize yookaan ammoo sinking gaafa jennu jechuudha. Sinking yeroon qilleensi gogaan yookaan ammoo gubaan irraa gara lafaatti gabbu yookaan ammoo artiinii lafa keessa gabbu jechuudha. Dhiibbaan qilleensaa waan dabaluuf qilleensichi walitti suntuura yookaan ammoo contraction ta'a. Kun ammoo akka qilleensi sammaatu ho'u isa taasisaa jechuudha. Safartuun isaa qilleensi naannoo tokko yookaan ammoo dry adiabatic lapse ratein tokko ho'u yookaan qannase inni gaafa safarru jechuudha. Gaafa safarru jechuudha. 10 degree celsius meetira 100 irratti yookaan ammoo meetira 100 yeroo ol deemnu degree celsius 10 hir'ata jechuudha. Maal ho'u yookaan dry jechuudha. Akkuma meetira 100 gisee ol deemnu taate jechuudha. Lafa takkarraa hara samaa meetira 100 gisee kanatti karaa ol deemnu jechuudha. Ho'i dry adiabatic lapse ratein 10 degree celsius qabbanaa'aa deema yookaan ammoo hir'ataa deemaa jechuudha. Kana jechuun dry adiabatic lapse ratein jechuudha. Kana dry adiabatic lapse ratein qilleensa jiidhaa yookaan moisture hin qabne tajaajila. Kana jechuun kana dry adiabatic lapse ratein qilleensa gogogaan ta'een yookaan ammoo qilleensa qilleensa jiidhaan ta'een moisture hin ta'een tajaajila jechuudha. Saffisni isaa ni ariifata warra kaan hojii wal bira qabna jechuudha. 10 degree celsius kiiloomeetira irratti kiiloomeetira tokko yookaan ammoo meetira 1000 irratti qannasaa jechuudha. Okay. Kanaafuu maal jennaani the rate of heating yookaan ammoo cooling jechuudha is about 10 degrees Celsius for every 1000 meter of change in elevation. This lapse rate is applied only to unsaturated air. Kana jechuun qilleensa gogogaa jechuudha kan jiidhinsa of keessaa qabu. Kana jechuun maal jennaan dry adiabatic lapse rate. Akkuma meetira 100 yookaan ammoo kiiloomeetira tokko ol deemnu 10 degree Celsius maal ta'a qannasaa deemee jechuudha qannasaa deema. Yoo ammoo garuu kan akkuma meetira 100 olirraa kan lafaa gad deemnu ho'i yookaan ammoo qilleensa gogaan kun maal 10 degree Celsius dabalaa deemuu akka gabbuu taate. Yoo ammoo rees ka ta'u taate immoo qannasaa deemaa jiru. Kana jechuun maal jennaan adiabatic lapse dry adiabatic lapse rate jennaan jechuudha afaan Oromooti gabaabsinee gisee kan dubbinu. Wet adiabatic lapse rate jechuun yeroo baay'ee saturated adiabatic lapse rate jedhama. Wet jechuun maali dry maal jenne unsaturated jenne unsaturated lapse rate inni jechuudha. Dry unsaturated lapse rate yookaan ammoo air pulsing keenya maal jechuudha unsaturated jechuudha. Unsaturated jechuudha. Saturated kam jechuudha. Akkasumallee vertical displacement of air vertical displacement jechuun ol ka'uu fi gabbuun major cause jechuun maal adiabatic temperature jijjiiramuudhaaf jechuudha. Kanaafuu weetiin ammoo maal jennaan karaa biraatiin saturated adiabatic lapse rate jenna. Kun jechuun saffisa ho'i qilleensa jiidhaa qabu kan moisture guutame yeroo ol adeemu ittiin qabbanaa'udha. Kana jechuun saturated adiabatic lapse rate yookaan ammoo wet adiabatic lapse rate jechuun. Dry adiabatic lapse ratein qilleensa faallaa kanaa qilleensa goggogaa irraa adda kan qilleensota biraati irraa adda kan isa taasisu qilleensi kun bishaan yookaan ammoo wantoota jiidhaa bishaan yookaan qilleensa jiidhaa waan hin taaneef waan of keessaa hin qabneef akkaataa inni itti qabbanaa'u suuta jedha. Qabbanaa'uudhaaf suuta jedha. Kun ammoo garuu ho'uudhaaf suuta jedha. San ammoo qabbanaa'uudhaaf suuta jedha jechuudha. Okay. Wet adiabatic lapse ratein condition isaa qilleensi kun yeroo ol adeemu jechuudha. Wet adiabatic lapse ratein qilleensi kun yeroo ol adeemu qabbanaa'aa deema. Qilleensi kun yeroo ol adeemu qabbanaa'aa deema. Yeroo kana jiidha yookaan water vapourii keessa of keessatti baatee gara bishaaniitti yookaan liquiditti maal godhe yeroo kana jijjiira jechuudha. Akkasumallee yeroo jechuun bishaanichi qabbanaa'uun kun gara bishaan dhangala'aa jijjiiramu ho'a qilleensa keessaa san maal jechuudha gadhiisa. Ho'a bishaan qabsiisan maal godhe qilleensa keessa gadhiisa jechuudha. Akkasumallee ho'i dhokataan yookaan gadhiifamu kun qabbanaa'insa yookaan qilleensicha ni hir'isa. Kanaafuu qilleensa jiidhaan guutame qilleensa gara goggogaa yookaan suntuuraatti qabbanaa'aa jechuudha. Kanaafuu maali gaafa kun jechuudha vaapiiruu isaa moicharii waan qabuuf lakkuma ol deemuun qilleensa yookaan bishaan jiidhaa qilleensa jiidhaa waan ta'eef
qabbanaa'u yookaan ammoo ho'uudhaaf yeroo itti fudhata jechuudha. Akkuma kaan jiidhuudhaaf yeroo itti fudhatu jechuudha weetiin diraayin jechuudha. Weetiin ammoo ho'uudhaaf illee maal qilleensatti yeroo itti fudhata jechuudha. Kanaafuu maal jennaan therefore rising yookaan saturating kana jechuun ol ka'uu yookaan ammoo qilleensi jiidhaan kun jechuudha yookaan ammoo perception of air cooling at slower rate than what air that is what unsaturated. This process kun maal jedhama adiabatic temperature change jennaan jechuudha. Haraa biraatiin jechuudha adiabatic temperature change jennaan jechuudha. Saffisni weight adiabatic lapse ratein akka dry adiabatic lapse rateetti dhaabbataa miti. Saffinni isaa dhaabbataa miti jechuudha. Xiqqaachuu danda'a yookaan guddachuu saffinni isaa garaagarummaa. Kaan ammoo maali 10 degree celsiusidha saffinni isaa hin beekamaa jechuudha. Sababni isaas qabiyyee ho'aa fi jiidhaa irratti hundaa'a. Kan jechuun weight adiabatic lapse ratein saffinni isaa qabiyyee ho'aa fi jiidhaa kan qilleensa ho'aa yookaan jiidhaa irratti hundaa'a. Garuu jiddu galeessa yoo xiqqaate digirii celsiusii 5 yookaan meetira 100 akka irratti rate of cooling weight airiin isaa approximately yoo xiqqaate digirii 5 hamma 6tti turuu danda'a jechuudha. Meetira 100 akka irratti jechuudha. Meetira 100 akka irratti jechuudha. Yeroo ol adeemu digirii celsiusii 6 yookaan 5 hir'ata jechuudha. Maal qabbanti isaa yookaan ammoo weetummaan isaa. Kaan ammoo garuu maal jechuudha diraayummaan isaa yookaan ho'uu isaa qannasaa deema. Weetiin ammoo garuu lakkuma ol deemu qannasaa deemaa jechuudha. Okay. Eega kana jenne weetiidhaaf yookaan dry adiabatic lapse rate mee wantoota sadii fudhannee haamee jirgoonu fakkeenyaaf haala qilleensa akkamii keessatti akkasumallee saffinni isaatiif yookaan ho'a dhokataa yookaan ammoo qilleensa inni of keessa qabatu jechuudha. Okay, haalli qilleensa isaa dry adiabatic lapse ratein qilleensa isaa maal qilleensa gogaadha jechuudha. Unsaturated jedhamee saturated miti. Akkasumallee weight adiabatic lapse ratein ammoo qilleensa jiidhaa yookaan ammoo saturated jechuudha. Qilleensi isaan of keessa saffinni isaa yookaan ammoo hammam takka jijjiiramuu danda'a. Altituudiin lakkuma meetira 100 ol adeemuun hammam jijjiiramuu danda'a jennee dry adiabatic lapse ratein saffinni isaa kan ittiin jijjiiramu meetira 1000 takka irratti 10 degree celsius jechuudha. Akkasumallee weetiin ammoo garuu 5 hamma 6 jechuudha jiddu galeessaan jechuudha. Akkasumallee ho'a isaa yoo ilaallu taate dry adiabatic lapse ratein ho'a baay'een qabu. Akkasumallee weetiin ammoo ni gadhiise yookaan qabbanaa'ina ni hir'isa jechuudha. Yeroo haaluma ol deemuun qabbanaa'insa isaa hir'isa jechuudha. Qilleensi tokko dry adiabatic lapse rate irraa gara weight adiabatic lapse rate kan jijjiiramu yeroo qilleensi sun qabbanaa yookaan bishaan dhangala'aa uumu qofa jechuudha. Gaafa ga'eedha jechuudha. Gaafa sanii karaa weight jijjiiramuu danda'a jechuudha. Okay. Environmental lapse rate jechuun karaa biraatiin isaas jechuudha gabaabsinee afaan keenya kana yoo akka viidiyoon dheerane kan gabaabsinu taate jechuun jijjiirama ho'aa qabatamaa yeroo nu qilleensa naannoo keenyaa yookaan atmosfeerii keessa deemnu kana jechuun ol fagaachaa deemnu yookaan mudatu gaafa nuti jechuun qilleensa naannoo yookaan atmosfeerii keessa jiraannu kana ol fagaachaa deemnu mudatudha. Kana jechuun dry yookaan ammoo weight adiabatic lapse ratein qilleensa socho'aadha yookaan ammoo kan partial air kan jennu jechuudha. Partial package yookaan ammoo qilleensa socho'aadha isaan weetiidhaa fi drying. Inni ammoo garuu environmental lapse rate yookaan ammoo atmospheric lapse ratein qilleensa maali dhaabbataadha jechuudha. Environmental lapse ratein garuu haala qilleensa naannoo sanaa kan qilleensi keessa socho'uun ibsamu jechuudha. Haala qilleensa naannoo sanaa kan qilleensa keessa socho'uun ibsamu malee ol ka'iinsa yookaan akka partial of air yookaan qilleensa socho'aatii miti jechuudha. Amaloonni isaa kan bu'uuraa yeroo baay'ee nuti lafa irraa ol fagaachaa yerummaa nuti lafa irraa yookaan ammoo yeroo baay'ee hamma nuti lafa irraa ol fagaachaa deemnu qilleensi maal jechuudha ni qabbanaawaa jechuudha. Kam environmental lapse rate yookaan ammoo atmospheric lapse rate jechuudha. Jiddu galeessaan jechuudha saffinni isaa environmental lapse rate naannoo kan qannasaa deemu yookaan ammoo meetira 100 akka irra 6.5 degree celsius jechuudha inni jechuudha. Jijjiiramni inni uumamuu danda'u environmental lapse ratein akka dry atmospheric lapse rate dhaabbataa miti jijjiiramni isaatillee jechuudha. Bakka bakkatti yoo garaagarummaa qaba jechuudha. Dry adiabatic lapse ratein jijjiiramni isaa 10 degree celsius bakka hunda wal fakkaataadha jechuudha. Ammallee weetiin ammoo socho'aadha maaliif naannoo garaagarummaa uumuu danda'a. Akkasumallee environmental lapse rate illee dhaabbataa miti akka dry adiabatic lapse rate jechuudha. Akkasumas sa'aatii fi guyyaa irratti hundaa'uun ni jijjiirama jechuudha. Maal environmental lapse rate fakkeenyaaf ganama yoo lafti qabbanaa'u waaree booda immoo yoo lafti ho'u adda addummaa qabaachuu danda'a. Maal environmental lapse rate jechuudha.
Akka garuu immoo kana hundarra atmospheric stability hin jira jechuudha. Atmospheric stability kan jennuun unstable yookaan immoo tasgabbiin kan hin qabne environmental lapse rate yeroo dry adabaatiin lapse rate caale. Kana jechuun gaafa san qilleensi isaa tasgabbii unstable jennaan jechuudha. Stable kan jennuun environmentii naannoo tokko irratti qilleensi amma jiru kun environmental lapse rate gaafa wet adabaatiin lapse rate gatte. Kana jechuun qilleensi naannoo sanii maali tasgabbaadha jechuudha. Conditional instability kan jennuun yeroo environmental lapse rate jidduu dry adiabatic lapse rate fi wet adiabatic lapse rate jidduu jiraate gaafa san maal jennaani gaafa san ammoo conditional yookaan ammoo middle jechuudha jechuudha. Okay, mee isaan sadiinuu bakka takka finnee haalaallu jechuudha. Akkuma san dura mee the degrees in temperature of upward from the earth's surface normally prevails through what lower temperature called troposphere. This the principal expansion of the rule is cause of a temperature variations. The rate of change is 6.5 degrees Celsius at what 1000 meters. Kana jechuun environmental lapse rating environmentii naannoo tokko irratti kan jijjiiramu yookaan akkuma altitude ol ka'aa deemuun 6.5 degree Celsius decrease godhu yookaan immoo akka gabbuu yoo ta'e immoo increase godhuu danda'a jechuudha. Okay, isaan sadiinuu bakka takka finnee yookaan laallu taate garaagarummaan isaan jidduu jiruu fi tokkummaan isaan jidduu jiru kan nuti kan laallu yoo ta'e dry adiabatic lapse rating qilleensi isaa gogaadhaan ol ka'uudhaaf jechuun maaliif jijjiirama jechuun environmental kana jechuun maaliif jijjiirama maqaan isaa dry adiabatic lapse rating qilleensa maaliif jijjiiramu qilleensa gogaa ol ka'uuf qilleensa gaafa qilleensi gogaan ol ka'e jijjiirama jechuudha. Saffinni isaa dhaabbataadha akkasumallee 10 degree Celsius jechuudha. Okay, wet adiabatic lapse rating immoo qilleensi jiidhaa waan qabuuf jijjiirama jechuudha. Kana jechuun saffinni isaa maal jechuudha dhaabbataa miti ni jijjiirama. Kanaafuu 5-6 degree Celsius jijjiiramuu danda'a jechuudha. Akkasumallee environmental lapse rating qilleensa naannoo yookaan immoo atmospheric sababa ta'u qilleensa naannoo yookaan immoo atmospheric jijjiiramu. Kana jechuun baay'ee akkamitti jijjiiramu inni hammamta akka jijjiiramu inni saffinni isaa 6.5 degree Celsius kiiloomeetira 100 akka irra jijjiirama jechuudha. Meeshaan environmental lapse rating ittiin saffartan raadiyoo soondii yookaan immoo biloonii qilleensaa jedhama. Kanaafuu atmospheric lapse rate bifa kanaanii maal goone jechuudha adda baafannaa jechuudha. Kana jechuudha dry adiabatic lapse rate wet akkasumallee environment jechuudha. Okay, kan itti aanu special pattern and distribution of temperature and rainfall in Ethiopia jechuudha. Special temporal distribution of temperature kan laallu ta'e jalqaba irratti altitude is important element jechuudha. Kana jechuun temperature naannoo tokko irratti adda baasuudhaaf altitude maal jechuudha elementii baay'ee murteessaadha jechuudha. In determining temperature of Ethiopia Horn of Africa kana jechuun adda baasuudhaaf haala qilleensaa Itoophiyaa fi hoogganfa Afrikaa jechuudha. Latitude, humidity and the wind is with very magnitude have also significant impact on temperature condition in Ethiopia. Keessaa Itoophiyaa keessatti condition haala qilleensaa Itoophiyaa yookaan temperature Itoophiyaa adda baasuu keessatti latitude, humidity, windiin akkasumallee garaagarummaa magnitude faana kan wal qabate dhiibbaa yookaan ammoo garaagarummaa yookaan ammoo dhiibbaa mul'atu significant impact taasise qilleensa Itoophiyaatiif gaanfa Afrikaa irratti agarsiisuu danda'a jechuudha. The special distribution of temperature in Ethiopia is primarily determined by garuu ammoo isaan kana keessaa temperature distribution temperature gaanfa Afrikaatiif Itoophiyaadha irra baay'eetti kan dhiibbaa irratti uumuu danda'u wantoota lama jechuudha. Irra baay'ee primarily sadarkaa jalqabaa irra warroonni jiran latitude fi altitude jechuudha. The location of Ethiopia is close or proximity to the equator. Kanaaf argamni Itoophiyaadha equatoritti waan baay'ee dhiyaatu zone of maximum isolation jennaan jechuudha. Iddoo kanatti ho'oo yookaan isolation guddaa jira jechuudha. Result for every part of country experience overhead sun twice a year. Sababa kanaaf jechuudha naannoleen Itoophiyaa irra baay'eenis waggaatti si'a lama maal jechuudha ifa aduu yookaan ammoo overhead naannoo isaan gubbaa ifti aduu geessi jechuudha. However, haa ta'u malee in Ethiopia as it is a high country highland country Itoophiyaa keessatti jechuun lafa ol kaatoo haayilaandii jennuun keessatti tropical temperature condition have no full special coverage dha jechuudha. Tropical temperature condition are limited to what low in what jechuudha preference ana jechuun
tropical temperature conditioning yeroo baay'ee haa jennu malee lawtituudii Itoophiyaa lafa gammoojjii yookaan osoo hin taane baddaa malee badda daree Itoophiyaa keessa baay'een jiru jechuudha. Kanaafuu haayilaandii qofarra turaa jechuudha. Lowlaandii keessa tropical temperature conditioning jiru haa ta'u malee jechuudha. Kanaafuu as one away from peripherals kan jechuun akkuma nuti jechuudha latitude irraa karaa altitude yookaan immoo altitude haayilaandii irraa karaa lowlaandii yookaan immoo lowlaandii irraa karaa haayilaandii kan jechuun baddaa irraa karaa gammoojjii irraa karaa baddaa lakkuma move jennu the land is beginning to rise gradually and considerably ending the peak of various parts of country. Kanaafuu lafti bakka gabbuutuudha bakki takka ol kaatu jechuudha. Kanaafuu peak yookaan garaagarummaa lafa ol kaatu qo'achuu iddoo garaagarummaa mul'isaa jechuudha. Those temperature jechuudha. Temperature kun as it is affected by altitude. Kana jechuun altitude dhaan maal jechuudha. Maal temperature kun jijjiiramuu danda'a yeroo kana jechuudha. Degrees toward interior highland jechuudha. Kana jechuun lakkuma highlandii irraa jechuudha. Karaa lowlaandii gad deemnu temperature naannoo san jiru jechuudha maal jechuudha degrees ta'a. Highlandii yeroo siin immoo garuu increase toward highland jechuudha. Mean annual averaging varies from 30 degrees Celsius in tropical lowland to less than 10 degrees Celsius at the very high altitude jechuudha. Kana jechuun temperaturii guddaan yookaan 10 degree 30 degree Celsius kanuma tropical lowland jechuudha. Kana jechuun lakkuma highlandii irraa jechuudha. Kanuma baddaa irraa karaa gammoojjiitti lafa gabbuututti gase gad deemnuun temperature keenya illee maal jechuudha. Temperature keenya baay'ee dabalaa deema jechuudha. Ho'i baay'ee dabalaa deema jechuudha. Akkuma jechuudha altituudiin isaa gad bu'aa deema jechuudha. Lakkuma altituudiin isaa ol ka'aa deemuun hamma 10 degree Celsiusitti jechuudha gabbuu danda'a 30 irraa jechuudha. Karaa haayilaandii karaa baddaatti jechuudha. Kanaafuu temperature guddaan eesseera gammoojjii yeroo yookaan immoo lowlaandii. High degree Celsiusiin achi jira jechuudha ho'i isaa jechuudha. Lafa immoo 10 degree Celsius kan jennuun immoo eessatti jechuudha altituudiin isaa bakka ol ka'aa yookaan immoo eessa alto haayilaandii irra haayilaandii jechuun kun. Ammoo garuu 30 degree Celsiusiin ho'oo guddaa waan ta'eef gaafas akkana jechuun danaakil depression fa'aa jechuun lafa gammoojjiilee Somaalee minaami. Kana jechuun 10 degree Celsiusiin ammoo raashidashin ammoo baalee maawunteenii kanarratti argama jechuudha. Kana jechuun baalee ammoo haayilaand jechuudha. The lowest mean annual temperature record argama. Kana jechuun baay'ee lafa jechuudha ol ka'oo baay'ee guddooti. Kanaafuu jechuudha temperature iddoo san jiru baay'ee gad bu'aa jechuudha. Akkasumallee highest maximum temperature bakka inni itti argamu yookaan ho'i guddaan kan itti argamu Affaar depression keessatti Affaar yookaan immoo lafa gammoojjii Itoophiyaa keessatti jechuudha. Lowland of the north western and south eastern Itoophiyaa keessatti immoo the mean maximum temperature more than 30 degree Celsius ol jechuudha. Kana jechuun lowland yookaan immoo baadiyyaa gammoojjii Itoophiyaa keessatti jechuudha. Degree Celsius hangana 30 ol ta'a jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf furanne altituudiin isaan ammoo lafti jechuudha sirrii lafaatirraa meetira 3,300 ol yoo taate kana jechuun temperaturii maal jennaan 10 degree Celsius gati malee 10 degree Celsius dabalu jechuudha. Kanaafuu maal jennaan cool jennaan jechuudha. Kanaafuu local equivalent jedhama word jennaan jechuudha. Okay, akkasumallee below 100 to 500 meetira jechuudha. Meetira 500 gadi lafti sanaatiin isaa meetira 500 gadi yoo taate garuu ammoo garuu haalli qilleensa naannoo sanii digirii Celsius 25 ol jechuudha. Kanaafuu san maal jenna hot jennaan jechuudha. Gizee san teebilee kana ilaaltanii hubachuu dandeessu jechuudha. Okay. The temporal distribution of Ethiopian temperature is characterized by what? Extreme jechuun maali temporal distribution jechuun garaagarummaan isaa. The major control determining distributional latitude could cover. Maali jennaan jijjiiramu temporal distribution temperature tokko altitude fi kana jechuun baddaa fi gammoojjii yookaan immoo gammoojjii fi baddumattuu iddootti garaagarummaan isaa temporal distribution maaliif heddummaa ta'ennaan sababa waa lamaa fi major control wanni distribution guddate sababni isaa maal latitude fi cold cover dha jechuudha. However haa ta'u malee some part of the country enjoy a temperate climate. Kanaafuu naannoon tokko immoo garuu climate kamii gooti temperate yookaan immoo temperate yookaan wayina dagaa kan jennuun kana feel gooti jechuudha naannoleen takka haa ta'u malee. In tropics jechuun in tropic karaa tropic irra kan argamu daily range of temperature higher akkasumallee annual range ammoo maal small dha jechuudha. Whereas rivers through in what jechuudha tropical temperate latitude jechuudha. Eessatti jechuudha latitude temperate keessatti faallaa kanaati jechuudha. Latitude temperature keessa faallaa kanaa jechuudha. In Ethiopia akkasumallee as in all place in tropics kana jechuun iddoolee tropical taate immoo highland irra taatetti
Air is air forest or ice freeze, ice free, and the change in solar angle are small, making one intense solar radiation in malee xiqqaadha jechuudha. Eessatti jechuudha iddoolee tropics irratti argamu Itoophiyaa keessa jechuudha bakka baay'eetti jechuudha. Ethiopian daily temperature are more extreme than annual average. Kanaafuu tempereecharii Itoophiyaadhaa jechuudha annual average caalaa daily tempereechariin irra guddaadha jechuudha. The variation in amount of solar radiation iddoolee garagaraa takka immoo amma jijjiiramuun receive daily small through the year. Kanaafuu small jechuudha. Garaagarummaa yookaan variation in amount of solar radiation receive goonu nuti eessa daily is small throughout of the year waggaatti jechuudha. This is kun agarsiisa maximum difference garaagarummaa guddaa in daily range of temperature jijjiirama range temperature guyyaa guyyaa keessatti jechuudha. Monthly average temperature is variation kan jechuun kan daily qofa sun kan guyyaa qofa sun kan ji'aatullee jechuun is minimal kan jechuun garaagarummaan isaa baay'ee adulasi miti jechuudha xiqqaadha jechuudha. Akkasumallee annual range akkasumallee garaagarummaan isaa maal minimal jechuudha small yookaan minimal yookaan immoo small jechuu dandeenya jechuudha. For example haa fudhannu fakkeenya the month from March to June ji'a jechuun maarchii jalqabee hanga juunii Itoophiyaa keessatti have record highest temperature kana jechuun temperature olaanaatu maal galmeeffamaa jechuudha ji'a maarchii hamma juunii jechuudha. Conversely akkasumallee low temperature kaniif galmaa'u Itoophiyaa keessatti November hanga February jechuudha. Kanaafuu monthly average variation jechuudha temperature kan guyyaa tutu daily extreme variation garaagarummaa iddoo goome malee kan ji'a immoo kan guyyoota qaban kan daily qaban malee monthly yookaan immoo annual garaagarummaan isaa baay'ee hin jiru jechuudha. Sababni isaa fakkeenya March hamma Juunitti wal fakkaata inni ho'a olaanaa jira akkasumallee November hanga February temperature isaa maal jechuudha lawudha akkasumallee jechuudha. It is not easy to observe jechuun kana jechuun hubachuu baay'ee ni ulfaata. District variation jechuun iddoo garaagarummaa in temperature between what season as the sun is always high in the tropics gaafa jechuun ifti aduu yookaan immoo sunlightiin tropics irratti baay'ee guddaa taate jechuudha. Haa ta'u malee there is slight temperature increase in summer kana jechuun slight temperature jijjiiramu slight taate jira kan temperature gaafa jidduu samarii jechuun biyya Itoophiyaa keessatti samarii slight temperature increase jira jechuudha kan baay'ee namatti wanta addan ta'e jechuudha. Kana akkasumallee southern part of Ethiopia kana jechuun yeroo kana yeroo samarii southern part of Ethiopia receive highest record of temperature in autumn and spring jechuudha. Akkasumallee yeroo autumn and spring naannoon Itoophiyaa keessa southern part taate jechuudha. Itoophiyaa keessa gara south jirtu temperature baay'ee fudhatu galmeessoo jiru san following relative to shift of the sun kana jechuun sababa ifti aduu maal shift taate jechuudha. Where is the northern part of country gaafa san jechuun northern part of country summer season jechuudha characterized by higher temperature jechuudha. Okay. Exceptionally addatti jechuudha southern and southwestern highland of Ethiopia southern fi southwestern highland in Ethiopia jechuudha baddaa Itoophiyaadha experience kan arkatan reduced temperature experience kan godhan temperature ga bu'aadha jechuudha sanii kan mul'atu jidduu sanitti. This is because sababni maaliif the temperature and almost temperature and the amount of energy temperature fi energy iddoo sanitti argamu reaching the surface is directly related with what directly to the sun sababa jechuun maal temperature fi yookaan ammoo energy naannoo sanitti argamu jechuudha. Naannoo sanitti kallattiin eenyu wajjin qaba directness ifa aduutti wajjin waan wal qabatuuf yeroo kana jechuudha maali Itoophiyaa fi naannoo reduced temperature argatan maaliif ifti aduu yeroo san maal jechuudha saawo noorzii irreertu jechuudha gaafa san jechuudha gaafa noorzii akkuma reefu jalqaba rallaalee gaafa ifti aduu noorzii jirtu temperature guddaan sunlightiinis wanni hundi noorz meerti gaafa immoo saawuzii dhufe malee saawuzii hemisfeerii sunlightiin achi jirtu achuma jira jechuudha. Gaafa jechuudha ifti saawuzii jiraate noorzii keessatti temperature gabbu'aadha akkasumallee faallaa kanaati jechuudha akkasuma wal jijjiiramu gaafa kuma aduun jirtu jechuudha. The direction of rain bring winds jechuun kallattii roobni irraa bubbisu jechuudha yookaan immoo bubbeen roobaa dhuftu yookaan immoo leeward yookaan immoo windward side kan jennuun also determine maaliin adda baafamu innillee maaliin murteeffama temperature variation in what mountainous region jechuudha. Kanaani maal godha adda determine godhuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu temperature kanarratti wantoota kanneen dhiibbaa qaba jechuudha. Okay. Spatial temporal distribution rainfall akkasumallee garaagarummaa yookaan immoo jijjiiramuu yookaan immoo bakka bakka garaagara ta'uu waa'ee temperature ilaalee mireef amma immoo roobaa ilaalee jechuudha. Sorry. Rainfall system in Ethiopia. Systemni roobaa Itoophiyaa keessatti jechuudha kan roobaa
characterized by complexity jechuun waan tokko lamaan osoo hin ta'in wantoota baay'eedhaan complexity amaloota waa complexity of keessaa qaba jechuudha walxaxummaa of keessaa qaba. To include the system, it is needed understanding position of kana jechuun system kana gaafa include goonu waa'ee rooba Itoophiyaa fi Gamba Afrikaa adda baafachuudhaaf understand kan godhu nu barbaachisu positionii biitii Horn of Afrikaan intertropical convergence zone fi predial cell akkasumallee trade wind irraa qabdu adda baasuun maal jechuun barbaachisaadha jechuudha. Zoos kanamarraa kan ka'e rainfall system Itoophiyaa haalli sistema Itoophiyaan bokkaatti hirkattu characterized by what spatial and temporal variability akkasumallee adda yookaan ammoo waqtiidhaan variability kan qabuudhaatti adda baba'aa jechuudha spatial and temporal jenneen jechuudha. Rainfall in Ethiopia is influenced by position of intertropical convergence zone. Position akkamii of keessaa qaba intertropical convergence zone idhaanii influence ta'a. And the convergence north east trade winds kan jennu kana jechuun akkasuma waamee kan jennee reefu waamee kan jennee rainfall in Ethiopia sistema adda baafachuudha position intertropical convergence zone tiifi pressure akkasumallee trade wind idhaanii roobni maal godha include godhan system. Kanaafuu rainfall in Ethiopia jechuun intertropical convergence zone idhaanii maal influence ta'a. Akkasumallee north east trade winds akkasumallee equatorial westerly akkasumallee low pressure zone kan jennu kanneeni maal jechuun Itoophiyaa keessatti dhiibbaa uumuu danda'a toroo wanti jechuun bokkaan jechuun interannual oscillation of surface position of intertropical convergence zone cause a variation wind flow pattern over Ethiopia and Horn of Africa irratti qabaachuu kana jechuun the position of overhead sun kana jechuun ifti aduu eessatti argamti jennee adda baasu kun maal position isaa adda baasu kun egas intertropical convergence zone shift god eenyoj the northern southern equator kana jechuun yeroo ne vechu equator irra kan jiru taate gaafa intertropical convergence zone bakkuma ifti aduu jirtu san jira jechuudha. Akkasumallee ifti aduu northern hemisphere yoo kan jira shift kan godhu taate kana north yookaan amma southern equator kan godhu taate intertropical convergence zone bakkuma san shift hojii godhaa jechuudha. As a shift take place akkasumallee akkuma ifti aduu jechuudha yookaan ammoo equinox yookaan ammoo solix irratti yookaan ammoo north hemisphere yookaan karuma south yookaan ammoo equator irratti hamma ifti aduu naannooftee shift godhaa deemtu equatorial westerly from south akkasumallee south westerly invade most part of Ethiopia and bring most of moisture yookaan moisture windy kan jechuudha. Kanaafuu as a shift take place akkuma jechuun intertropical convergence north karaa southern equator wanta socho'u equatorial westerly kan jennu bubbeen jechuun karaa south akkasumallee south western kan jennu ammoo garuu eessaa jechuun bring moisture windy biyya keenya maal jechuun rooba fidaa jechuudha. Haa ta'u malee these winds bubbeen kun jechuun degrees the length of rain season and the magnitude on the line of shift. Bokkaan kun tutii bokkaa kun baay'ee gabbu'aadha jechuudha. Maaliif jennaan akkuma seasonii irratti waqtii irratti roobni biyya keenyaa hundaa'u jechuudha. The shift is take place kana jechuun jijjiiramuun kun kan mul'achuu danda'u when trade winds from north kana jechuun gaafa bubbeen roobaa jechuun bubbistu isarra norziidha jechuun retreat if duuba deebitu giving space of equatorial westerly karaa equatorial westerly jechuun. The development mainly happen in July in Ethiopia. July kun wannu kana kan uumamu turre baay'ee Itoophiyaa keessatti mainly ji'a July keessa jechuudha. Akkasumallee Gamba Afrikaa keessatti illee jechuudha. Okay, intertropical convergence zone gaafa jechuun shift godheessa jechuudha. South of equator gaafa shift godhu kana jechuun south equator jechuun tropic capricorn jechuudha. Kana jechuun gaafa ammoo garuu equatorial shift godhu jechuudha. Trade wind keenya gaafa jechuun shift to the north gaafa godhu jechuudha. Kana jechuun equatorial cancer yookaan ammoo gaafa jechuun tropic cancer gaafa ta'u gaafa san July keessa jechuudha. Ammoo January jennaan intertropical convergence zone keenya eessa jira jechuudha. Yookaan ammoo satellite eessa jira south of equator yookaan ammoo southern hemisphere jira jechuudha. During this period yeroo kana jechuudha north east trade wind dha bubbise jechuudha. Maaliif rooba nu kan garuu ammoo asirratti jechuudha yeroo kan garuu ammoo garuu gaafa hemisfeera north kan jiru gaafa hemisfeera north jiru ammoo garuu equatorial westerly jechuudha. From south irraa kan nu dhufu jechuudha. Kanaafuu northern east trade wind moisture landed dominated by the region. Afar and part of Eritrean coastal area experience rainfall in this period.
yeroo kana jechuun irra baay'ee isaa qilleensa goggogaa yookaan nan moisture jiidhaa kan hin ta'in bubbeen kun bubbistee waan dhuftuuf Affaarii fi naannolee Eertiraa qarqara galaanaalee garbootaatti argamtu qofa naannoo tokko tokko roobni roobu malee irra baay'een North East Trade Wind goggogaadha jechuudha rooban fide jechuudha. Kanaafuu gaafa sammaalee Janaarii keessa roobni hin jiru jechuudha irra baay'ee isaanii Affaarii fi Eertiraa naannolee tokko tokko keessatti jechuudha. Following is the directness of the sun sababa ifa aduurraa kan ka'e kallattii ifa aduurraa kan ka'e Maarchii fi Sabteembariin around equator yeroo jechuudha equatoritti jechuudha intertropical convergence shift toward of equator gaafa kana jechuudha shift godhe jechuudha karaa equator Maarchii fi Sabteembarii during this time yeroo kana jechuudha central highland yeroo kana jechuudha giddu galeessi baddaa south eastern highland akkasumas lowland receive south easterly bring most moisture kanaafuu jechuudha southern hemisphere keessaa kan bubbeen xiqqoo bubbistu kan rooba qabdu malee south easterly winds kan jennu jechuudha kana jechuun tropic capricorn yookaan ammoo waqtiilee Maarchii amma Sabteembarii jechuudha. Kanaafuu saawuzarni easterly windiidhaatu bubbee tanaatu gaafa kana maal godhe jechuudha eessa iddoolee central islandii saawuzarni south eastern islandii lowlandii dhaaf roobni roobaa jechuudha yeroo kana jechuudha. Ammoo garuu equatorial westerly kan jennuun from south and south west invade most part of Ethiopia. Irra caalaa yeroo kana jechuun equatorial westerly dhaabe south west windiidhaatu maal jechuun Itoophiyaa harkarra caalu maal moisture winds yookaan qilleensa jiidhaa yookaan ammoo rooba kannaa jechuudha. Okay, seasonal yookaan ammoo temporal variability jirtu kan roobaa the rainfall is highly variable akkamittiin haalli qilleensaa yookaan ammoo haalli roobaa baay'ee garaagarummaa jijjiirama qaba jechuudha amma both in amount amma jechuun hamma roobullee akkasumas distribution across region and season kana jechuun waqtiilee roobullee garaagarummaa qaba akkasumallee ji'a keessa roobullee yookaan ammoo hamma roobullee jechuudha kana jechuun gaafa akka biyya lakkoofsa Itoophiyaatti hamleenaa seetan jennu kana yookaan ammoo baatilee gannaan roobee baay'ee roobisan amma wantiin isaa baay'ee guddaa distribution isaallee lafa hedduu roobu akkasumallee siiziniin isaa immoo jechuudha ammallee spring jira aantuumii jira bagaa jira kanneen jennuun jiraami kanaaf waqtiillee garaagarummaa qaba jechuudha. Seasonal and annual rainfall variation kun resultiin isaa maal jenna macro scale pressure system yookaan ammoo monsoon flow yookaan ammoo wind flow jennaan jechuudha. Okay. Temporal variability rainfalling and characterized kan ta'u samarii gaafa jennuun waqtiileen bokkaa isaan argatan samarii keessaa juun juulaay fi agusti jechuudha. Kana jechuun juun juulaay agustiin lafoota Itoophiyaa keessa harkarra caalu jechuudha. Rijinii fudhate except Affaarii fi saawuzarni iistii malee jechuudha. Kanaafuu gaafa kana malee juun juulaay agustii keessa rooba maajoritiin ni argatte jechuudha. Kana jechuun high pressure ceiling keenya Atlantikii fi Indian Ocean irraa maal jechuun bubbeen nu bubbisaa jechuudha. Kanaafuu jechuun tropic maal jedhu Capricorn jennaan jechuudha. Okay, kana jechuun during this region yeroo kana seasonii kana keessa Itoophiyaan Horn of Africa commander influence equatorial westerly jechuudha. Yookaan ammoo Guinea monsoon kan jennuun yookaan ammoo easterly kan jennuun kanaan bubbee achirraa bubbisuutu maal nu godha bokkaa roobaa jechuudha. Okay. September, October, November wantoonni kan jennuun kun seasoniin kun ammallee samarii fi windii jidduutti kan argamu between jidduu kan argamu. Kana jechuun intertropical convergence zonein equator irraa weak kan ta'e akkasumallee equatorial westerly irraa bubbeen dhufaa jechuudha. During this season waqtii kana southern easterly from Indian Ocean show lowland in southern part of Ethiopia keessatti qishoo roobni jira malee irra baay'een isaa goggogaa roobni jiru jechuudha. Winteriin ammoo garuu December, January, February kan jennuun kun overheading yeroo kana jechuun ifteedu karaa southern equator jedhu kana yoo south hemisphere jirti. During this seasonii kana keessa jechuun north easterly winds kan jennuun kan originate eessaa kan dhufu Asia lafa goggoitu yookaan immoo barahaa Asia irraa goggoitu Asia Saudi Arabia gadi argamtoon irraa bubbisanii qilleensaan dhufe jechuudha. Haa ta'u malee no significant coverage compared to other season. Hammam takka kan uwwisuu danda'u qilleensi kun waan akka mul'atu takka immoo baramaa ta'e hin jiru akka seasinoota immoo winter antum jennee adda baafne sanitti jechuudha. Haa ta'u malee the northern easterly kan jennuun windiin kun ridisiirraa xiqqishoo rooba kan bubbee karaa kanarraa dhuftu jechuudha. Kanarraa kan dhufu xiqqoo bicha Affaarii fi Eritrean coastal area fi xiqqishoo malee ridisiyaal coastal area irra kan argamtu rooba ukaa xiqqishoo roobuu danda'a. January fi December, January, February. Ammoo September, October fi Novemberin south easterly jechuudha. Indian Ocean irraa xiqqoo rooba kan nufitu.
ammoo rooba guddaa Itoophiyaa fi harki irra baay'ee kanii fi rooba harkannu Juun Juulaay fi Oogostii keessa jechuudha. Okay. Spring ammoo waqtiileen ishiin afuraffaa spring kan jennu March April May jechuudha. Siizinii kana keessatti noonday isaaniis is shining directly on what equator while shifting north from south. Kana jechuun shift gaafa godhu jechuun equator irra gaafa aduun argamtu jechuudha walakkaa isaarra jechuudha. Kana jechuun karaa northii hin dabarre karaa south hin dabarre equator irra gisee jechuudha. Kana jechuun intertropical convergence zone in longer day and more district solar radiation providing warmer weather for northern worlds. In this season, effect of the north trade wind is very much reduced. Gaafa kana jechuun maal equator irra jira waan ta'eef kana jechuun the northern east trade wind dhiibbaan isaa yeroo kana baay'ee gabbu'aadha jechuudha. Kanaafuu bubbeen argamuu dandeessa takkaamuu bokkaafillee bubbeen eessarraa dhufte inni south easterly Indian Ocean irraa bubbee dhuftu jechuudha. Kanaafuu rooba naannolee kan fa'aaf roobni rooba waqtii kana Highland of Somalia, Central South Eastern Lowland, even Highland of Itoophiyaadhaaf illee yeroo kana maal godha bokkaan roobaa jechuudha. Kanarraa kan amma asirra raawwannu ta'a part 1 part 2 rainfall region of Ethiopia laalla summer rainfall all year round rainfall autumn and spring and winter rainfall kan wal ilaallu ta'a jechuudha. Amma dhumaatti kan wal ilaallu ta'a nama torbaanii rabbi maa godhu. Kanarraa kanumaan asirra raawwadhu ta'a nagaatii fataa tutorial irraa subscribe gochuun dagatin aadaa galatooma.